Ayyee obboleeyyanteen amma qophiin ammaan tan nurraa taasisuuf deemnu obboleeyyanteen waliin muuxannoo jireenya isaanii irraa waan guddoo baratanii dhugeeffadha. Amma tanaa taansuun akkuma reefu saniin jedhee wanni qaraa ijoollee kanaan dur qabxii gurguddoo fidanii armaatti hafanii dhossaa milkaa'in warra irraa taasifnee talammeessoo warra ammaan tan yaa'uu jiru kan akkam taksaan isaatiif fayyadaman akkamiin akka milkaa'anii irraa taasaa turee tasadeessoo ta'uuma fulaa walitti waaqeffatu. Lafa akka malee dhiphoo gubbaatti namni lakkoofsaan akka malee guddaa hawwanni kun akka malee garaan nyaatti tokko humni nama guddootu fudhatan jira. Humniti nama kun ammallee dargaggeessa yoo waan dansaa irraa facaasanii arma gayyaa'ee guutuu biyya irraa faca'a waan ta'eef sanyii dansa baasa. Yoo akkasiin akka malee hin qabamin ammoo arma gayyaa'ee sanyii hamtuutti guutuu biyyaa facaafamaa jira. Kanaaf naannoo yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo qofaanifi University bitan ke cufafu xiyyeeffannoo kennamee akka koomitiin gubbate maxxallaa duntaane keessuma fuula isaatti waaqeffatan fuula isaatti baratan ijaaruu fi malanii akka warri humna fixallaan godhu miti. Kanammoo ani gam xiyyaawwanna yaade nami arma eebbifame gayyaa'e callaani hojja fuula tanaatti deeggarstoche waan fellowship namu fuula keessaa callarraa deeggare. Namni itti damoos nyaataa kaan hojii biizinasii adda addaa galuu danda'a namni waa harkaan qabne hin jiru galata waaqa gar jiruu namuu hin jiraatu. Yoo warri sun cuftin waan xixiqqoo tokkotti darbate warri kun gargaarame amma laala fulaan nu jirtuun inni waldaa guutuu wangeelaa haa Walaayittaa Sooddootti mana eebbaa kan yookaan addaraash kan warraa eeyyamee tasii waaqeffachuu jirra. Aduu hafi qabaatan warri nam kadhata yaa'uuf hin jirtu jechuudha. Kanaaf please inaafaan nu asiin loltan bira dhaabannuuti. Haala misaan kee jiranii fi akkam takka gargaaramuu malanii isaan yaada gabaabaa kennanii asoo poolisiira jalqabeetini inni gaggeessummaa illee ture buna akkuma saniin jedhee fakkeenya sana maa ta'uun ampuun gaggeeffamuu jira eebbifamee galuuf deema kanaan wal qabate saniin kaatti dabree uqqaallee bineetiin jallee waan kee jirtanii gabaabsaniitiin dabartan. Tole wanti nuti irratti haasaa jirru kun waan dhaloota fayyadudha. Waan boriitillee dhaloonni har'a addana jiru kun yeroo isaa eeggatee boriin ba'a. Dhaloonni har'a addana jiru yeroo isaa eeggatee boriin dhufa. Dhaloonni addana jiru kun addanatti nafu. Bor maaltu beeka ijoollonni nuun dhalchinullee bor lafa kana dhufuu danda'u. Waan gaarii keenya yoo darbine umuriin keenya akkuma deemu nuun lafa kanarraa godaanuu hin dandeenye. Waan gaarii lafarra yoo keenya garuu seenaan waan gaarii kaa'uun immoo dirqama nutti kennamedha. Bar wantati nama gargaartu yookaan wantati rees gootu waan qabaatteef miti yaadarraa ka'a. Akkuma tiyyuu argite haalli nu waaqeffannaa keenya baay'inni keenya baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuuf taanaan siineroonni qofaatti barattoonni fireeshiin waggaa haaraa bara kana galan qofaatti waaqeffachaa jiru. Because iddoo waan dhabneef tokkummaa sababa qormaanni fuula keenya dura jiru malee guutanii mana kanarraa iyyuu hin hafu baay'ina keenyaan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan ulfaataadha. Haalli nuun keessa jiru ulfaataadha. Amma danda'ametti fandireezii hojjechuudhaaf fuula garaagaraa yaadna. Chaanaaliiwwan bebbeekamoodha jennee yaadamu bira deemneerra namoota dhuunfaa biyya keessaa biyya alaallee kominikeet gooneerra. Sanas ta'u kana namoonni keenya qaamaan deemanii yoo bira ga'anii arganirraa kan hafe amanuu irratti rakkatu. Namni immoo bar yoo rakkatedha kan inni si bira dhufu. Kan inni waa si gaafatu rakkateeti. Utuu qabu namni si hin kadhatu yookaan na gargaari siin hin jedhu. Na haalli nuun keessa jirru immoo isumaatti argite qaamaan dhuftee argitedha. Ndaa'uun carraa kanatti fayyadamee teenkiyuu siin jechuun barbaada. Dhaloota kanarratti invest gochuudhaan wangeela karaa garaagaraadha kan lallabamu. Bar namni tokko yeroo tokko nan yaadadha akkas gara asallaa kanaa dhuga baatiidhaaf deemna ijoollee fuunee. Doktera tokko jira magaalaa kanarraa jechuudha kan hojjetu nama baay'ee gaariidha nama ba'aa wangeelaa qabudha. Inni akkas naan jedhe dawwalee maal nu gargaaruu barbaaddu dokterii hojii akkasiitiif bahuuf jenna yookaan qaamaan nu wajjiniin deemaa tajaajila yookaan qabeenya keessaniin nu waliin tajaajilaan jedheen. Inna isin faana deemee tajaajiluudhaaf gammachuu guddaan qaba garuu yeroon kun aan kennu qabeenyi koo isin faana deemee yoo tajaajile maal rakkoo qabanaan jennaan baay'ee gaariidha bakka yookaan qaamaan tajaajila yookaan qabeenya keetiin tajaajila. Inna ijoollota kana bira dhaabbachuun dhaloota borii tajaajilu. Yaa inna fookasii kana bira humna guddaatu jira. Fookasii kun keessi kutaawwan Oromiyaa keessaa kutaa garaagaraadhaan walitti dhufne
Itoophiyaa boriitillee. Guutuu biyyaati iddoo tokko walitti qabamu. Itoophiyaa boriiti wanti nuun addaatti hojjechaa jirru kun dhaloonni addaatti oomishamaa jiru kun kaan gara Mooyyaalee gara Booranaa deema kaan gara Wallaggaa deema kaan Shawaa deema bakka hin faca'a. Humna addanatti qaramee beekanaan hawaasa illee hin gargaara hojii wangeelaa keessatti illee paartinar hojii guddaa hojjechuu danda'a jechuudha. So ijoollota kana bira dhaabbachuun nurraa eegama. Namoonni iddoo garaa garaa jiru biyya keessas biyya alaas waan qabaanneef miti kan goonu. Kan qabnu akkuma qabnutti ta'ee kan hin qabne immoo hin qabu jechuun yaadaa wal bira dhaabachuun mataan isaa gargaarsa. So dhaamsin isiniif qabnu nuti akka keenyatti ganna lafa kanarraa qabnu xumurree ba'aa jirra. Dhaloonni amma addana jiru garuu chaalenjii nuun keessatti dhiisne deemaa jiru kana keessatti hafuun hin qabu. Kana kan keessaa baasuu dandeenyu nu warra jiru kana warroota fagoorra jiran kana nu malee walii keenyaa fi hin dhamaanu yoo ta'e walii keenyaa fi garaa gaddu hin qabnu yoo ta'e bar eenyuyyuu dhufee nu gargaaruudhaaf humna hin qabnu. Kanaaf keessumaa argitanii kan beektan feeloon keenya keessumaa addanaa eebbifamtanii kan baatan obboloonni keenya waggoota garaa garaa fuuldura baatanii waamichan isiniif dabarsu gamanumaanii feeloon keenya lafti isaas akkuma kaleessaati baay'inni namootaa garuu dabaleera. Lafti keenya osoo dabale osoo hin taane baay'inni keenya dabaleera humnaa ol. Kanarratti immoo barattoonni ammas aaraan bara dhufu hin seenu taanaan irratti dabalamu taanaan yuunivarsiitii kana keessa bakka persentaa 95 ol jechuun hin danda'ama afaan Oromoodhaanii. Kan dubbatan afaan Oromoo kan dubbatan kutaa Oromiyaa irraa kan dhufan persentaa 90 fi isaa ol ta'a. Kun persentaan muraasni amantaa garaa garaa hordofu. Kanaachi pheenteedha hundi. Innaa guutummaa guutuutti iyyuu gara feeloo keenyaa dhufu. Ammas kana irratti yoo dabalame maaltu ta'a? Bataam nama yaachisa jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Kanaaf iddoo taa'u dhabee baaggochuu hin qabu namni dudduubatti deebi'uu hin qabu namni. Iddoo taa'ee waaqeffatu dhabee maaliif kunneen waldaa garaa garaa keessaa dhufa waldaa gaarii isaa mijataa keessaa dhufa chaalenjii kan hin barre ta'uu danda'a. Sababa kanaatiif chaalenjii lafaatii fi kiristoorraa adda ba'uu hin qabu namni. Yesuusin dhiisee dudduubatti deebi'uu hin qabu namni. Kanaaf piliis wal bira haa dhaabannu waan isinirraa eegamu godhaa. Yoo gama kanaan nu deeggartanii wangeela lallabuu keessaa qooda fudhattaniittu jedhee namana. Kanaaf waamicha keenya kana kabajanii nu bira dhaabachuu akkasiin qabdan dhaamsa isiniif dabarsina. Galatooma. Eebbifame bira dhaabatanii fuuqa. Galatooma waa'ee rakkina feeloo irratti keessummaa feeloo barkuma 2011 fi barkuma 2012 illee turre. Achi keessatti ammoo namni feeloon haadha. Anaan feeloo ibsinaan jedhani feeloon haadha. Ammoo haati waan cufu. Haati hargisa rakkatti beektu namni gisi akkam bakka rakkanni teeshiin lubbuutu bakka nuti yaane boqonnu. Bakki nu ijoollee Oromiyaa irra guutuu Oromiyaa irra dhufanitti wal baranne bakki nu jaalalitti bar dhuga dubbachuuf jaalalli dhugaa feeloo kee jira. Ammallee iddoo ijoolleen ciminaa fi jajjabinna iddoo qabaniif jajjabeessan iddoo jira waan ta'eef bakka itti qaramtee baatu jechuudha. As keessatti ammoo waan akka na gaddisiisan namni haadhiin dagata waan na dhagaa. Namni kamiyyuu nama haadhiin namni dagatiin jira. Anammoo dhaloota iddoon gaggeessuutti ani warri si baanillee ni jira. Warra gama maqaan dhooba. Garuu sitti mufak malee na dhagaa. Yeroo namni gaggeessota hin cufta siyaati warri dura si waaqeffatan gaaf isaan waaqeffachaa turan bootaan gaafa ta'uu danda'a. Amma ammoo barattooti shiftii waaqeffachuu jiru. Ijoolleen firishii ganam guutanii dhaabbatu. Ijoolleen siiniiriin galgal guutanii dhaabbatu. Bakka malee nu rakkisuu jira. Feeloo adaraashaan guyyaa tokkotti amma bakka kadhanni akkasitti waaqeffachuu jirra jechuudha. Kan keessatti ammoo akka malee na dhibuu fi ammallee ijoollee asii baandoo fokaasii hin qabaaniti. Nu amma nu hidhatu tokko fokaasii Itoophiyaa keessa jira hundaa. Ijoolleen Oromoo fokaasii irraa baatan irraa gargaartanidha. Asumaan dhaamsa guddaan dabarsuuf. Fokaasii hartaatee eegisan kunuunsi eeginu kunuunsi yoo arma baan ammoo hin jedhu qabu. Sababii akkuma reefu jedhame har'a deemuu dandeetta obboleessaan kee ammoo bor dhufe asii rakkachuu danda'a. Haasa qaam jiru obboleessu fayyadu. Akkasii obboleessu foonillee jechuudha daarektii. Akkasii jechuun kiyya karaa biraatiin dhuga dubbachuu fi namni duraan jige gooftaa irraa baade bakki inni itti jajjabaatu feelu. Feeloon namni du'iiti. Warra gartee waa'ee gooftaan beeku. Sun qofaan feeloon kee kun wangeelti fakkeedduu lamatti. Yeroo hedduu wangeelli bakki isin iyyaan as keessaa lamaanii keessin jiru. Kanaafiyyuu akkuma mucaan jedhee yaalii hedduu goone garuu yaalii kennaatti hin milkoomne nama hedduu hagaafanneef deebii umaarraa na gargaarsin argate. Garuu nu daabboo walitti guuruu jiru. Nama bakka carraa bira dhaabne ganam daabboo yeroo nu nyaanne jira. Qidaame daabboo nyaanne. Achuma yeroo tokko amma bakka birri daabboo walitti guurree birri sassadifaa gurgura. Achi ammoo gaan kan galii
yaala achi yeroo ammoo bunaallee bakka gurgurra karaa kanaan fandiraayizii ol qabnaa inni yeroo haala ammoo warri bakka eegumnu yamii xiqqoo turre jechuun nurra cufate kanaafiyyuu ammaan taana inni dhugumaa waaqa kadhachuu jira garuu waaqni nu gargaara guyyaa tokko madaara shiballaa bana uffanni dhugeeffadha gooftaan nu gargaara ammoo warri asii baatan nun jedhinadha alleen ammoo adara kan fudha Fokas walatta Soodoo Yuunivarsiitiif akka hiyaala. Waa waaqni gargaartu han birraa bachuuf asuma waa daalleen galaafi warri ammoo na durbaata warri jajjaboon hedduun hin jira. Asitti ammoo kiristinnaan kee gochaan ta'uu qaba. Haasaan ta'uu qaba. Asitti haleluuyaa lafa hubnoo jala itti bakka fayyintaan deeni bakka sarii diddee nyaataan ta'a. Sababi nu gargaartee nu kunuunsitee bakka itti jiraanne achammoo du'aaf jireenyi ishee yoo deene bira deemne baay'ee namaa dhagaa. Kanaafuu namni muffis namillee tara uffisu qaba. Feeloon nuuf fiftee tara keenya uffisu qaba. Feeloon ijaarti tara keenya ijaaruu qabna. Feeloon qulla jirti warri Fokas walatta Soodoo Yuunivarsiitii irraa baatan haadhi keessaan qullateetti wayattu iyyisuuf yaalii godha. Ammoo akkaawuntii keenya achirraa arguu hin dandeettan jechuudha. Gooftaan sana eebbisuuti. Wanni guddaan rakkina feeloo asitti haasa'aa jirru kan keessatti namni hedduun as waaqeffachaa hadabree asitti dhalooti hedduun ka duraan waaqa hin beekne dhufee asitti waaqa barate. Feeloon waan baay'ee hojjette wangel guddaa haa hojjettee fi fakkeenyaaf booran irraa nu ijoolleen baankii heennaa haa dhufte nam diqqaa dhufe garnam 30 taanee dhufne baankii heen keessa ijoolleen namni waaqa beekan diqqa ture. Ijoollee sun keessa ijoolleen karaa dhiiraatiin ka dhufan guutuun ammaan ta'u waaqa fudhatanii jiran. Wangel baay'ee hojjettee jechuudha. Akkuma jechuun fulatan keessatti waan baay'ee hojjechuu jirti lubbuu hedduu booji'uu jirti. Fuulaan lubbuun hedduun itti booji'amuu jirti tan keessatti ammoo iddoo itti waaqeffatan dhabanii dhalooti hedduun dudduubatti baakkedhanii deebi'uun waan baay'ee ulfaataati. Barattoota namni as jiru barataan as jiru ammoo umnittiin birrii waan qabateetiin man tokko laf guddoo gangeetti bitateef waan ittiin jaarratiin qabu. Amma fakkeenyaaf durdeemsi gubbaa waan jirruuf rakkoo heejjir nutti beeka. Lafa gaafanneenaan kaarameetirii 400 kanu gaafanne birri 2 miliyoona 2 ol nutti himatan. Birri miliyoona 2 oli barataan eessa fuudhee waan kan deemee yeroo xiqqoo tokko keessatti argataani saniyyuun beektanii kan keessatti ammoo barataan ganamaaf galgala shiiftii nuti dhaabatee waaqeffatu dhaabachaa iddoo irraa fee al dhaabatee aduu san keessatti bokkaan oduu jiru aduun oduu jirtu dhaabatee waaqeffata. Baay'ee ulfaata. Yeroo ammaan tana keessatti namni hedduun beekuu danda'a waan taateef kanaaf warri asii baan asitti haadha akkisiin taateefii fi waaqeffannaa akkam akkisiin isaan jaaraa turte hedduun hin beektan waan taateef waaqayyoon isana eebbisuuti fuula durii armaa deemtan suni mani sun diqqayyum sun dhalooti obboleeyyan hedduun eegateessanii dhufte ammaan tan dhaabattee akkamitti cinqamaa akkisiin itti waaqeffachuu jirtu faraqa waaqeffachuutti akkisiin jirtu faraqa sun irratti ammoo wanni kun akka hin geenye asumaan dhaamsisanii dabarsina nun dedhina nu qaabadhaa nu bir dhaabadhaa nu qofaaniti nuyyuu ammaan tan amma deemuuf dhalooti dhibiin ammoo dudduub kennan gadhuuf warri ammaan tana namni eebbifameetiin nu bira bahe akkuma waaree ati argitee jirta dhalooti diqqa tokko amma faraqaa waaqeffachuu jirra bar dhufammoo ijoolleen intiraansii fudhatti tunini yoo isiin dhuftammoo akkamiin waaqeffannaa faraqaan sadiiyyuu nu ga'u. Mani kun ammaan tan dhufnee wajjin waaqeffanne marroo fatanaaf qophaa'u jirru malee nu ga'u mani kun. Innaa baay'ee ulfaata kanaafuu waaqessan eebbisina karaa danda'amu hundumaan nu bira dhaabadha kadhannaanis qabeenyi qabdaniinis isaniin jenna waaqessan eebbisu. Eebbifama yaga robbaatii dhumnee warri fellowshiipii keessumaa Walaayittaa Sooddoo Yuunivarsiitii dhufee waan ishee yaan argeef malee kanaan dura Hawaasa Yuunivarsiitii deemee rakkoo isin jirtu argee ture. Bulee Horaa Yuunivarsiitii deemee jira rakkoo isin jirtu argee ture. Asoosa Yuunivarsiitii deemee jira bara waggaa 6 duratti deemee argee jira amma akka saksaan jiran hin beeku. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen Oromiyaa guutuudha dhufte fuula tokkotti akka waltu waaqeffachuu jirtu namni gooftaan beekna armaa gooftaa dhugeeffachaa. Armoojja galtan saniin cuftinuu dagattanii taa'uuni waan ceeraati. Wanni akka malee gara namtu qaba bolayaan ta'enna. Daabboo nyaanne jechuun daabboo gargala gamiin dhufu daabboo nyaatan walitti guuranii dirqa isaa dhaqanii gati lafa isaan gurguruuni nu dhagaamuu malte. Kanaaf karaa kamiin deeggarraa warreettanii kanaan duuba warri yuunivarsiitii kana eebbifamtan cuftinuu onlaayinii karaa kanaan karatti wal agarru pilaatfoormii midhaaffannee obboleeyyan teentuun hin jiranii koreen
armeeffamtee baatee warra as jiru kullee walitti qindaa'ee horeen bira dhaabbattee laayivii feesbuukii walitti dachaa. Feesbuukii walitti dachaana inaasofna akkaawunti achi gubbaan kennaa nam galmeesse maqaa nam kaffal nam beese baas maqaa hin galmeeffannaa. Yuunivarsiitiin tunini addaraashii guddaa ammayyaa jedhan in ijaarraa waliin ijaarra. Waliin ijaarraa kan callaan itti yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu Itoophiyaa keessa jirtu cufayyuun ijaarraa waaqni gargaara. Addaraashii gugurdaa saawundi siistemii gugurdaa waliin. Isa warri cheerchii bannaa jettanii huunoo dir gugurdaa jettanii lafa walitti dhiphisuu jirtani. Hoota harmaata addaraashii dadansa jaaraa ijoollee kan qara. Wanni achiin wal sukkuumaniif hin jirtu. Fulaan rakkoon jirtu qaayii guddaan jirtan. Dhalootii hedduun as jira. Tanaafi ijoolleen tulleen daabboo fi nyaattu warri jettan warri inaaffaan tursatti dhagaamte ijoolleen teen daabboo nyaattuuti nu jaaraa warri jettanii fulaa akka jirtanii maqaa keessan galmeeffadhaa armaaniti feesbuukaa man barreessan gubbaaniti karatti sanii barreeffachuu hin dandeettanii hore yeroo biraa akkanum qindeeffannee oonlaayinii walitti deebine warri asafee fi warri eebbifame baay'illee walitti horeen adda dhibiin dhaabattee fundraising dhibi oonlaayiniin goonaa biyyi keessa biyya ala adawaan siyaasaa taate yoo miliyoonii dhibbaa mumtan gajjiru adawaan lafa taate waan waaqaati yoo doonne nama banaane afur kan sanirraa hin cabsina isa nam cufirraa cabuuti namni harka keessan diriirfadha keessuma warri harma eebbifamtanii baatanii inaaffa addaatiin kaa waan qabdan beesa walitti darbanne addaraashii bareedasa walaayita sooddorraa sagantaa galataa ammoo waliin dhufne faarfannaa waliin waaqeffama gooftaan nu gargaara. Dari cufti waan armaan dhiyaataniif galatooma qophiitiin tanaan obbaafannaa yeroo biraa yuunivarsiitii biraa irraa walitti dachaanaa eebbifamaa dhagaa waaqeetta galatooma.